Hayya nageenya waaqayyo gooftaa nu keessaniif haa ta'u ani firaa'oolidha mee harawaa tokko isinitti himaa gaaf tokko namicha tokko ture namichi kuni yookiin namicha hubataa jedhamee namicha beeku tokko ture kanaaf namoonni yeroo adda addaa rakkina isaanii qabatanii miidhaa isaanii qabataniiti gara namicha kana deeman turan sababni isaa namichi kuni rakkina isaanii kanatti furmaata akka laatuu fi gara namicha kana namichi hubataadha jedhanii waa amananii fi gara namicha kana adeemaniitti rakkina isaanii namicha kanatti himatan ture yeroo hundumaa rakkina wal fakkaataa tokko isaanii namicha kanatti himatan turan furmaata isaa argachuudhaaf sana booddee gaaf tokko namichi kuni namoota kana argeeti akkas jedhee qoosaa bareedaa tokko itti hime isaanis yeroo jalqabaatiif baay'ee kolfanii baay'ee gammadan ammas qoosama san dabaleetti namichi kun itti dabalee isaanitti itti hime isaan ammoo xiqqooma kolfanii yeroo jalqabaa ammoo baay'ee kolfanii baay'ee itti gammadan ammas qoosama jalqabaa kana namichi kun deebiseeti isaanitti hime sana booda namichi kun namoonni kunniin kolfuu didan sababni isaa qoosaa irra deddeebi'ee waa itti hime qoosama isaa jechuudha sana booda namichi kun deebisee akkas jedheen isini rakkinuma wal fakkaataa irratti yeroo hundumaa boossu kanaafi yeroo baay'ee namni rakkina baatee gidiraa baateeti yeroo hundumaa waa'ee rakkina sanii booya yeroo hundumaa waa'ee gidiraa sanii booya yeroo hundumaa waa'ee hiyyummaa sanii booya garuu boo'ichi rakkina keenyaaf furmaata miti boo'ichi gidiraa keenyaaf furmaata miti furmaanni ammoo daandii ittiin boo'ichi san keessaa baanu jalqabuudha yookiin ammoo adeemsa ittiin boo'ichi san keessaa baanu rakkina san keessaa baanu adeemuudha boo'ichi rakkina keenya keessaa ba'uudhaafi yeroo hundumaa booni yeroo keenya gubuuf ta'a malee rakkina keessaa ba'uu nama hin taasisu jechuudha. Kanaaf namni tokko rakkina keessaa ba'uudhaaf gidiraa keessaa ba'uudhaaf hiyyuma keessaa ba'uudhaaf hiyyuma keessatti ba'uu osoo hin taane hiyyuma keessaa ba'uudhaaf tattaaffachuu qaba jechuudha. Gidiraa san keessaa ba'uudhaaf tattaaffachuu qaba jechuudha. Kanaaf rakkina keessan keessatti boo'uu osoo hin taane gidiraa keessan keessatti hiyyummaa keessan keessatti boo'uu osoo hin taane kallattii ittiin boo'ichisan dhiiftan yookiin ammoo rakkina san keessaa baatan barbaadachuu adeemsa eegaluu adeemsa guddinaa eegaluudha jechuudha. Kan hundumaa keessatti kan nama gargaaru waaqayyo waan ta'eef waaqayyotti jabaadhaa. Fakkeenya namni tokko haadha manaa yookiin ammoo abbaa manaa barbaada yoo ta'e yeroo hundumaa abbaa manaa keenya jedhee waaqayyoon kadhata yoo ta'e yeroo hundumaa isheenis abbaa manaa keenya innis haadha manaa keenya jedhee waaqayyoon kadhata yoo ta'e kadhachuun gaariidha yeroo hundumaa kadhachuunis gaariidha garuu amma waaqayyo gooftaan mana taasii fiduu eddamoo deemtee gaafattu waaqayyo gooftaan mana haadha manaa si haa fiduu edda waaqayyo gooftaan mana abbaa manaa si haa fiduu eddamoo deemtee nama tokko gaafattu